Maqaa namootaa ergeelii irratti kulamanii tokko keessatti barraa'ee jiru akkaataa kamiin maqaa abbaarraa kunnee kulamanii lammaffaatti dabarsuu dandeenya kan jedhu tiippiin kun tiippii bareedaadha. Hangarumaatti ilaalaatii irraa baradhaan isiniin jedha. Maal goona daataa sana selektii goona. Erga daataa sana selektii goonee booda daataa kan jettu addana jirti. Daataa kana jala dhufna. Sanaa booda teekistituu kulaman kan jettu iddoo kana jirti kunoo. Teekistituu kulaman kan jettu ishee irratti cuqaanna. Erga ishee irratti cuqaafne booda kunoo bifa kanaan nu dhufa jechuudha. Bifa kanaan nu dhufa. Sanaa booda delimited kan jedhu kana yoo fayyadamtan, fixed width kan jedhu kana yoo fayyadamtan lamaanuu ni hojjeta. Garaagarummaa isaa maali? Kunoo asii dubbisaan agartu. Sanaa booda bifa kanaan preview isaa isin agarsiisa jechuudha. Asitti ilaala. Sanaa booda negitiirumaan xumura. Finisheedhaatiin warningii kana isinii kenna. Sanaa booda okeettu bifa kanaan adda isinii baasee jira jechuudha. Amma yoo fudhattanii ilaaltanii maqaa fi maqaa abbaa kulamanii adda addaa keessa kaa'ee jira jechuudha. Tiippii bareedaadha. Namoonni fuula kanaaf haaraa taatanii fuula kana foloo gochuun dagatiin isiniin jedha. Gaa tiippii itti aanu qopheessutti nagaan naa tura.